هاي kabajamtootaaf dhaggeeffattoota YouTube channel koo jalatti kan argamtan marti keessan akkam jirtu kam yeroo kana eeddanii annagaa koo dhagalata waaqa ayyoo asitti immoo viidiyoon koo har'a giranuu na gabbayee jira dhugaa rabbi walirra jalaa jalaa ciccite kiisii keessa kaadhee nani gaddeema waan ta'eef itoo hin argin harki kootti gubee walirraa na jira kaachise rakkoon qabu deebi'een walitti hidha innaa kunoo asitti zayitii irra keewwadheen jira Daaqoodhaaf dinnicha kana xabbasuudhaaf jechuudha. Amma akkasiniin jedha beeksisaboochee hundi keessanii yoo ilaalaa isiniin jedha. Kan amma yoonaatti na jajjabeessaa jirtan subscribe, like, share gochuudhaan na bukkee dhaabbatan guddaa galatoomaa isiniin jedha. Kunootii xabbasuudhaaf jechuudha daaqoo. Daaqoodhaaf dinnicha jechuudha. Walumatti jechuun adda adda kan xabbasamu jechuudha jalqaba daaqoo xabbasaa isaan booddee dinnicha yookiin akkuma barbaaddeetti intini gochuu dandeessu dinnicha dura xabbasamuusi booddee xabbasamuus rakkoo hin qabu jechuun qoba qobaatti xabbasuu wayyaa dinnichi dafee bishaata waanta ta'eefiyyuu kanaaf isiniin jedhaa na duukaa bu'aa na ilaalaa isiniin jedha obboleewwan koo. Amma zayitiin wayii jira waan ta'eefu wanta macha wayyoo bulluqinni isaa immoo bulluqa miti alatti hojjetaa jira alatti xabbasaa jira waanta ta'eef mana keessaa foolii minaamina sababa jedhaniifu gaaziin alas jira waanta ta'eef yaa bulluqni isaa bulluqa miti kawayyoo innoo baay'ee zayitiin baay'ee golee jira. Silkii harka tokkoon qaban garuu hojjechuun baay'ee kan dandeenyudha. Zayitii wajjin baay'ee ulfaataa. Amma daaqoo xabbasaa jira akkuma argaa jirtanii. Yeroo inni xumuramu immoo dinnicha xabbasaa jechuudha. Dinnichi immoo kunootii bakka kanatti muramaa jechuudha. Na faana tura. Kunootii akkuma argaa jirtanii amma qimaamiin kun immoo jechuudha silallee isin hin beeksifne isan sila qopheeffadhe yoo viidiyoon kun walirraan dura ciccitee jira. Maaliif kiisii mana arabootaa kana keessa sodaadhaan viidiyoo waraabne waanta ta'eef iyyuu kanaaf kiisii keessan kaa'adhe jechuudha waraabee atoon hin argin cufee jechuudha atoon hin argin intinii ta'e dhaabbate innaa kanaaf kun immoo qimaamii anammaa yeroo shunkurtii itti naqee bisheessee jedhu kan inni itti naqadhuudha jechuudha kan silaa immoo daaqoodhaa fi dinnicha faana waliin makee jechuudhaan kun qullubbiin immoo kunooti yookiin nacci shunkurtii kan jedhamu naa kunoo isiniin jedha akkuma argitanii kanarraa immoo mankaa tokkoon itti naqaa jechuudha. Naa kunoo shunkurtii fayyaa qabu la'aan jira akkuma zayitii itti naqaa. Kunoota akkuma argitanii jalqaba kun hunda shunkurtii wajjin kana bisheeffadhaa jechuudha kun raafiree kana jechuudha. Maaliif fooliin isaa gaariidha waan ta'eef guddaadha hin dacheessaa garuu. Naa kunooti zayitii saala kanaan itti naqadhee isiniin jedha zayitiin baay'inaan baay'ee gaarii miti dhukkuba ta'a. Kanaaf isiniin jedha. Asitti immoo ruuziin affeelaa jira bishaaniin danfaa jira.
Kunoo obboleewwan koo akka kanatti bishaateetti jira. Isiniin jedha kuni hindaaqqoodha ammayyuu hin bishaanne. Anuma kaane tura. Isiniin jedha yeroo bunni ta'u keessaa fuudheen dinnicha keessaa naqa. Na haala kanaan bishaataa jira. Nyaata haalaan baay'ee namatti tolu, baay'ee kan mi'aawu. Isiniin jedha maqaan isaa immoo akka afaan isaaniitti magallaa biyaa'ee jedhama. Magli biyaa'ee jedhama. Inna hojii isaa anuma faana bu'aatii na ilaala. Kabaja jaalalaa isin gaafadha obboleewwan koo. Isiniin jedha. Kunoo kan haala kanaan bishaataa jira. Obboleewwan koo. Namni naqisaan jechuun kan qadhaa jechuudha. Naqisaan jechuun kan qadhaa jechuudha. Salsa sitti naqama. Yammara irratti gara hin barsiifne. Kunoo amma naqi shunkurtii maankaa tokko itti naqadha. Malaalaa jirtanii naqi shunkurtii maankaa tokko. Kau bitaadhaan hojjechaa jira. Baay'ee nama mijatee hin jiru. Isiniin jedha. Kan biraa kan inni irraan fadhii immoo jira dhuga'uu. Viidiyoo waraabuun baay'ee tokko yaa mana namaa keessa iddoo ta'eef nama sodaachisa. Kunoo saalsaan illee ni jira. Saalsaa kunoo an kana sadanuu itti naqadhaa jechuudha. Kunoo xixiqqoodha waan ta'eef sadiin itti naqa. Maajiillee itti nannaqaanii. Maaliifi minyaa'ina sababa of keessaa qabu jechuudha. Qimaameen biyya kana immoo baay'ee minyaa'ina of keessaa hin qabu akka keenyatti jechuudha. Innaa kanaaf maajii ani baay'een jaalladha. Waa hundumaa keessaa maajii inuma buusaan inuma itti naqaa jechuudha. Innaa kanaaf maajiillee itti nannaqaa akka kootti dhannaa akkasiniin jedha. Isiniin jedha obboleewwan koo. Salsaa immoo sadan kanaan itti naqadha xixiqqoodha waan ta'eef kuni. Isinis akkasinitti tolutti hojjechuu dandeessu isiniin jedha. Mana hundumaadhaa garaa waanta ta'eef nyaannillee. Kun haaluma kanaan salsaa leesna qadhee kan jira. Bitaadhaan qabuun hojjechaa jiru. Baay'ee nama mijatee hin jiru kanaaf. Suurii fi godhadhee kana. Kunoo haaluma kanaan indaaqoon gosti naa bishaatee jira. Amma keessaan baasaa jechuudha bakka dareera amma bunniidha. Akkasitti baay'ee bareedaadha jechuudha. Baay'ee yoo goggogis immoo baay'ee namatti hin tolu. Yoo goggogis baay'ee namatti hin tolu jechuudha. Dhammaan afaan bu'aa. Amma bakka keessaan baasaa jechuudha. Kunoo jaamummaa dinnichaa itti naqaa jira. Haala kanaan indaaqoo keessaa baasee haala kanaan kan itti naqaa jira. Yeroo inni bishaatu walitti deemina kunoo haala kana. Kunoo haala kanaan bishaatee jira. Amma immoo qimaama kan qopheeffadhe kan biraa kan shunkurtii wajjin kunoo kana itti naqaa jechuudha. Itti naqee jira. Amma xiqqoo ishee xiqqoosee indaaqoo bishaatu asitti fidee waliin qabaa jechuudha. Riiziin illee bishaachaa jira. Haaluma kanaan
نفعنا بقى በዘወይ ብሻነት እናቀማችሁ ውሃ አይጨመርም። ከዚህም በላይ ውሃ አይጨመርም። እንዲሁ ዶሮውና ድንቹን አምጥቼ እጨምራለሁ ማለት ነው። ይሄን እዚህ ላይ አሁን ሁሉንም ጨምሬያለሁ። ቅመሞቹን ሁሉንም ጨምሬያለሁ። ኩኖ አካከናት ብሻኔ እትነቀሙ ብሻኔ እትነቀሙ ብሻኔ ትንባየቶች ለፈወጢፋ ምናምን ማለት ሩዚን እረኬሳን ተበድነቀሙ አንተ ታይሩ እና ሐላ ከናኒ ወሊን አከስፈጀ ተማይቹ ኩኖ ኩንስ ቃታ ብሻቴ ኮንድንቻቹዳ ኩኖ ቃታ ብሻቴ ይራ ቆስናፋ Gadibachu baay'ee bulluqa dhugaa. Bakkeet sababan xabbasaa jiruufu yaa shittaa zayitii jedhamee alatti xabbafamaa jechuudha. Hindaaqqoo faani ውጭ ነው የሚጠበሰው እዚህ ቤት። ስለዚህ ሽንኩርት ምናምን ችግር የለውም። ዶሮ ምናምን አሳ ምናምን ሲጠበስ ውጭ ነው። በጣም ነው የሚሞቀው ደግሞ እና መቻል ነው ውዶቼ። እንደዚህ እየበሰለ ነው። ኩኖን akkasittiin xumuradheetan jira. xiqqoo zaytiin keessaa gadi acabu kanaaf jedheetanii kanaan irra kaa'ee jechuudha. Waan fiitiidhaa fi waraqata kana irra kaa'ee kanaaf zaytiin xiqqoo keessaa caccabee isa booda shunkurtiidhaaf naqulaallaa sanatti gadi naqaa jechuudha. Obboleewwan koo kunoo akka kanaan kana xumuradheetan jira. Nafaana bu'aa kunoo haala fakkaatanii shunkurtii kootee saniin sila qolaatee yookiin kunoo walitti naqadheetan jira. Amma silkii qola fakkaadheen waliin makaa jechuudha. Maaliif harka tokkoon naaf hin ta'u waan hin ta'eefu na kunootti naqeen jira. Haaluma kanaan hojjetama. Bishaanitti namu jechuudha. Bishaanitti namu kanaafuu haala kanaan hojjetama saniin jedha. Amma waliin makeetan walitti deebina ishee. Kunuunsi haaluma kanaan waliin fadheetan jira. Naa ammoo kana itti naqaa jechuudha. Kasiraa itti naqaa. Naa haala kanaan xiqqoo ishee yeroo akka bisaa keessa deebi'u xiqqoo ishee tursiiseen ruuzii gaditti naqaa jechuudha. Haala kanaan hojjetama. Naa nyaata haalaan baay'ee namatti toludha. Hojjedhaa fi ofii keessanillee nyaadhaa. Maadaamii keessanillee nyaachisaan isiniin jedha. Dhugaa dubbachuudhaaf nyaata baay'ee namatti toludha akkasiin jechuudha. Kadhannaa baay'ee tokko nyaata hojjedhaa ilaalaa isiniin jedha obboleewwan koo. Amma dhumaatti nafaana jira. Kunuutii xumuramee jira kun jechuudha. Ruuziin irratti gadi naqaa jechuudha sirratti. Amma ruuziin irratti gadi naqaa isin argisiisaa nafaana jira. እና haala kanaan nyaata hojjedhee xumureetan jira. Kunoo akkasittiin yoo barbaadanii ruuziin adiin isin ta'a. Yoo barbaadanii immoo kalarii kanas illee itti naqachuu dandeessu. Rakkoo hin qabu isiniin jedha. እና yoo adiin isaa isin jibbisiises akkasittiin irra keessatti gochuu ni dandeessu isiniin jedha. Barbaadanis immoo ruuzii adii jechuudha gadi itti naqamee ittiin ta'uun isin danda'ama. እና kana isiniin jedha obboleewwan koo kana fakkaata nyaanni aanan irra hojjedhee isiniin jedha. Bayoonaatti kan nafaana turtanii guddaa galatoomaa isiniin jedha. Subscribe, like, share gochuudhaan kan bakkee dhaabbachaa turtan guddaa galatoomaa. Har'as na bakkee dhaabbadhaan isiniin jedha. Kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. በጣም ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። በአማርኛ ደግሞ እንዳስቁብኝ እና ትንሽ ስብርብር እያረኩ እያወራው ነው። ሁለተኛ ቋንቋዬ ስለሆነ ማለት ነው።
እና ችግር የለም ሁሉም ነገር ይላመዳል። እና እንደዚህ እላችኋለሁ ውዶቼ፣ በጣም እወዳችኋለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የምትተባበሩኝ እህቶቼ ሁሉም በጣም አከብራችኋለሁ፣ አመሰግናችኋለሁ፣ ይወዳችኋለሁ ይላችኋለሁ። ባይ ባይ። ይሄን ይመስላል ነገና አፍጥራ ባየሲን ያለጥ ባየሲን kabajamtoota fi dhaggeeffattoota kan taatan marti keessan nagaan turaan isiniin jedha. Haay kabajamtoota fi dhaggeeffattoota YouTube channel koo jalatti kan argamtan marti keessan akkam jirtu, akkam yeroo kana heeddanii nagaan waaqayyoo araarri waaqayyoo iddoo jirtan maratti isiniif haa ta'u isiniin jedha. Hunda keessaniifuu harrammoo nyaata tokko akkaataa itti hojjetamu mana hundumaadhaayyuu adda adda waanta ta'eefu ilaaltanii waa irraa hubachuu dandeessu isiniin jedha. Wantootan qopheeffadhee ilaala. ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የመርጊቱ ልጅነኝ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አማርኛ ብዙ አልችልም፣ ግን ያው ትንሽ አወራለሁ፣ ችግር የለም። ይገባችኋል ብዬ አስባለሁ። የቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? kunooti እንዳቋ ስትቆበፈደታ እንጂ kunooti asiile dinnicha akkasitti qophaa jechuudha. akkasitti dinnicha kanatti qophaa. okay, amma aluma kana na duukaa bu'ana ilaalaa isiniin jedha. kunoo shunkurtiillee qopheeffadhee hin jira. shunkurtiin kunooti shunkurtiin koo baay'ateera. maadaamiin kun agarra mana na baafti. shunkurtii baay'een jaallatan isaan jechuudha. Annaa kunooti isiniin jedha. shunkurtii kuni qaaraa isa gurguddaadha jechuudha. filfil kibiir isa jedhamu. kun immoo wanti kun immoo wanti qola wayii fakkaata, qola caatii wayii fakkaata. garuu yeroo shunkurtii wajjiniin aqulaallaan baay'ee urgaafa, oliinsa baay'ee namatti tola. akkuma kanaa kun immoo qimaamatan qopheeffadheedha jechuudha. qimaamatan qopheeffadheedha. inni kuni biizaariidha, kun ashaboodha, kun immoo kaamoniidha, kun kasbaraa, inni kun immoo kirkummiidha jechuudha. kirkum kan jedhamu sana yookiin immoo irdi jechuudha. እና ቤተሰቦቼ ይሄ ቢዛር አረቢ ነው፣ ይሄ ጨው ነው፣ ይሄ ደግሞ ካሞን ይባላል። ምግብ የምትሰሩ ልጆች ታውቃላችሁ ብዬ አስባለሁ። ይሄ ካሞን፣ ከስበራ፣ ክርኩም ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ድንች አለኝ በድጋሚ ማለት ነው። ኦሮምኛ ማትሰሙ ልጆች ይሄ ድንች ነው። ድንች ደግሞ እንደዚህ ነው አዘጋጆት። ከዛ ደግሞ ይሄ ነው። ይሄ ደግሞ ከስበራው፣ ይሄ እንሽላል ነው መሰለኝ። አሁን እንሽላል ነው እኛ ሀገር ማለት ነው እንሽላል። እና ይሄ ደግሞ ይሄ ፍራፍሬም አለ። ይሄ እነዚህ ቅመሞች ፍራፍሬ ነው። ጀርባ አለ። ይሄ ደግሞ ምንድነው? በርበሬ ነው። ይሄ በርበሬ ፍሬ ማለት ነው። ከሽንኩርቱ ጋር ይቆላላል። እና እንደዚህ ይላችኋለሁ ውዶቼ። አሁን ይሄ ቃይ ውስጥ ይጨምራለሁ ማለት ነው። ሁሉም አንድ ላይ ደባልቄ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ እዚህ ጋር ሁሉንም ጨምራለሁ። ከዛ ቅመሞችን እዚህ ጋር ጨምራለሁ ማለት ነው። ሌሎቹ በኋላ ላይ ሲንተን ስለ አረጋለሁ ማለት ነው። ይሄን እንዳለ አደባልቃለሁ እዚህ ጋር እና እስከዛ ጠብቁኝ እላችኋለሁ ውዶቼ። አማስቲን ጋነ ስኒን ጀዳ ቦሌወንኮ akkasitti hunda isaa walitti naqadhee jira jechuudha. qimaamota hunda isaayyuu akkanatti walitti naqadhee jira. amma waliin makaa እና dura booddeedhaan itti deemnaan isiniin jedha.
Kunoof viidiyoon kun namtanii na jalaa ta'e ishii na jalaa darbe rakkoo hin qabu walittan qaxxala walittan namtanii godhaa jechuudha. Namtanii godhee innaa walitti na itti bu'ee akka tasaa jechuudha. Adda adda bahe annaa kanaafi kunootii akkasitti waliin makadhee tan jira isiniin jedha obboleewwan koo. Kunoo qimaamota hunda itti naqee waliin makadhee tan jira isiniin jedha. Ana maduukaa bu'aa na ilaalaa na daawwadhaa isiniin jedha obboleewwan koo. Anu dhumma shunkurtii asitti naqadhee sa'a nama faana bu'a.